Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa aanaa dirree Incinniitti tarkaanfii fudhateen waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Ajjeechaan waraana Bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuun himame. Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Hidhaa fi achi buutee dhabamsiisuun waraana Bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti hammaachuun dhaga'ame. Balaa lolaa Liibiyaatti mudatee lakkoofsi namoota du'anii 5,000 ol caaluun gabaafame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa aanaa dirree Incinniitti tarkaanfii fudhateen waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaa garaa keessa jiran qabsoo hidhannoo geggeessaa jiran finiinsuun tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhachaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 10 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa dirree Incinnii iddoo addaa Kamsii Biloo jedhamutti waraana Bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa argachuu isaa odeessi achi nu qaqqabee ifoomseera. Lola kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Bilxiginnaa 20 battalatti kan ajjeese yoo ta'u, loltoota Bilxiginnaa 15 ammoo madoo ulfaataa irraan gahuun beekameera. Waraanni Bilxiginnaa dirree lolaa kana irratti injifatamanis madoo isaanii fudhatanii gara aanaa shanan bakka Areeree jedhamutti baqachuu odeessi maddeen irraa arganne mul'iseera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM dachaatuu 15, AKM gurraacha 7 akkasumas hidhannoowwan adda addaa irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun kibba Oromiyaa keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ammoo gaafa fulbaana 11 bara 2023 aanaa Mi'oo keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksiseera. Waraana Bilxiginnaa walga'ii ta'aa ture irratti haleellaa kana kan fudhate woboon loltoota sirnichaa 2 battalatti yoo ajjeesu kaan ammoo walga'ii isaanii addaan kutuun baqachuu maddeen keenya achii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Achuma kibbaa Oromiyaa godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddee iddoo addaa Cheerchii Xuuxaa jedhamutti gaafa fulbaana 11 bara 2023 woboon tarkaanfii fudhateen loltoota Bilxiginnaa 4 ajjeesee 3 ammoo madeessuun ibsame. Kana malees iddoo gaara Galloo jedhamutti loltoota 9 ajjeesuun 7 yoo madeessu Galloo Diimtuutti ammoo 7 ajjeesee 12 madoo ulfaataan adabeera. Tarkaanfii bakkeewwan kanneenitti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu fi milkiin imalaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatii yoo ibsu, gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin garuu lola kana ilaalchisee hanga nuti oduu kana qindeessinetti wanti jedhame hin jiru. Ajjeechaan waraana Bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuun himame. Ilmaan Oromoo Oromummaa yakkuun ajjeesaa hidhaa fi gidirsaa kan jiru waraanni mootummaa Bilxiginnaa gocha isaa farra namummaa ta'e kana jabeessee itti fufee jiraachuu odeessi maddeen irraa nu qaqqabee addeesseera. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 10 bara 2023 godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Ho'ituu jedhamu keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Araboo Gammadoo jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesuun barame. Akka maddeen jedhanitti yeroo Araboon ajjeefame haati isaa maaloo mucaa koo hin ajjeesinaa jettee iyyitee waswaataa kan turte yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaas haadha isaa irrattis reebicha hamaa geessisuun uummata gandichaas goolaa ooluu isaanii maddeen keenya himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii irraa gara Abooteetti imalaa kan turan loltoonni Bilxiginnaa nama nagaa tokko ajjeesuun bakkeetti gatuun himame. Namni kun Fiqiruu Maammoo Gobbuu kan jedhamu yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaa gaafa fulbaana 10 bara 2023 ajjeesuun bakkeetti erga gatanii booda reeffi isaa bakkee bulee gaafa fulbaana 11 bara 2023 akka awwaalame maddeen keenya himaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Yeroo garaa garaatti humnoota mootummaan Bilxiginnaa leenjisee bobbaasu keessaa ilmaan Oromoo hammeenya sirnichaa hubachuun sirnichaa gananii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makaman akkaan dabalaa jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 wobootti makamaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen aanaa Anfilloo magaalaa Muggii,
ashii fi ganda dollaa keessaa miliquun akka wobootti dabalaman odeessi arganne ifoomseera. Loltoonni kunneen qawwee Turkii 2, dachaatuu 2, boombii 4, rasaasa 700 mooraa bilxiginnaatii fuudhanii bahuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisuun isaanis ibsameera. Hidhaa fi achi buutee dhabamsiisuun waraana mootummaa bilxiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti hammaachuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa mara keessa bobbaafamee jiru maqaa adda addaa itti maxxansuun ilmaan Oromoo hidhuu fi ukkaamsee achi buutee dhabamsiisuu kan durii caalaa daran hammeessee itti fufee jiraachuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 5 bara 2023 magaalaa Shaggar kutaa bulchiisa magaalaa Buraayyuutii nama Asfaaw Tolasaa jedhamu qabuun hidhuun dhaga'ame. Obbo Asfaaw Tolasaa lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaatii dhufanii magaalattii jiraachaa akka turan maddeen keenya dabaluun himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa Gobbaa Qorichaa keessatti waraanni bilxiginnaa shamarran 3 erga hidhanii booda achi buutee dhabamsiisuun himame. Torban tokko dura aanaa kana ganda Kamoonaa jedhamu kan qabaman ijoolleen durbaa maqaan isaanii Saartuu Ibraahim Aliyyii, Saartuu Muhammad Nuurii fi Moosistuu Muhammad Usmaan jalqaba waajjira poolisii magaalaa Kamoonaatti argamutti hidhamuun dararamaa turan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti maatiis ta'e firoonni bakka isaan buufaman wallaaluu maddeen keenya himan. Ijoolleen kunneen badii qabaatanii otoo hin taane sababa Oromummaa isaaniif qofa wareegama ulfaataa baasaa akka jiran maddeen keenya kun dabaluun ibsaniiru. Balaa lolaa Liibiyaatti mudatee lakkoofsi namoota du'anii 5,000 ol caaluun gabaafame. Sababa lolaan Liibiyaatti miidhaa qaqqabsiiseen hanga yoonaan lubbuun namoota 5,300 galaafatu Ministeerri Siivil Aviyeeshinii biyyattii Hichem Abuu Chikwaat himan. Balaan hidhi bishaanii 2 cabee magaalaa Deernaa rukuteen lakkoofsi kana caaluu mala jechuun Rooyitersitti himan. Reeffi namoota du'anii funaanamee jumlaan awwaalamaa jira. Magaalaa Liibiyaa Deernaatii dilbata darbe bubbee hamaa Istoormi Daani'el jedhamuun booda hidhi bishaanii dho'e. Amma yoonaa namoonni 10,000 ta'an achi buuteen isaanii waan hin beekamneef lakkoofsi namoota lubbuun darbee dabaluu danda'a jedhameera. Mahammad Qamaatiin magaalaa Deernaatti tola ooltummaan tajaajila. Lubbu baraartonni ammallee namoota nagaa barbaadaa jiru jedhe. Dargaggoo Liibiyaa digirii kamiyyuu qabuu fi waan fayyaa wajjin wal qabatu barate dhufee akka nu gargaaru gaafachaa jirra. Hanqina ogeeyyii narsii qabna. Gargaarsa barbaannaa jechuun birmannaa gaafateera. Masrii dabalatee biyyoota kaan irraa gargaarsi dhaqqabaa jiraatullee haala siyaasaa Liibiyaa mootummoota wal morkatan lamaan gidduutti qoodameen garuu danqaan mudachaa jira. Ameerikaa, Jarman, Iraan, Xaaliyaanii, Kaataarii fi Turkii fa'i gargaarsa Liibiyaa erganiiru. Injiinarooti bishaanii hidhi kiiloomeetira 12 dheeratu dhohee gadi yaa'uun hidha biroo dhiyoo magaalattii jiru irraa baheera. Viidiyoon dilbata halkan dukkana booda waraabame yeroo lolaan magaalaa keessa diddichuu agarsiisa. Magaalaa namoonni 100,000 keessa jiraatan keessa konkolaataawwan gargaarsa hin arganne yeroo bololi'an mul'atu. Lafti gaafa bari'uu ollaa dhoqqeen laaqamee fi konkolaatota galagalanii jirantu mul'ata. Seenaan namoota lolaan haree galaanatti naqee fi kaan ammoo baaxii manaa irratti rarra'anii hafan fa'iitu dhagahama. Magaalaan Soosaa, Almarjii fi Misrataa balaa lolaa kanaan miidhamaniiru. Liibiyaan hoogganaan biyyattii Koloneel Muhammad Gaadaafi bara 2011 erga aangoo irraa bu'anii ajjeefamanii booda siyaasni ishee tasgabbii argatee hin beeku. Biyyi boba'aan badhaate kun mootummaan hawaasa addunyaa beekamtii argatee fi hin arganneen qoodamteetu hooggansa magaalaa Tiriipoolii fi kan gara lixaa jiruun hoogganamaa jirti. Mootummaan lamatti kan hirame haa ta'uyyuu malee Tiriipooliin naannoo isaa jalatti bulaa hin jirreef dhiyeessii qorichaa toonii 14 waan namoota mara ittiin awwaalan hakiimota 80 fi deeggartoota ergeera. Magaalaan Darnaa baha Bengaazii irraa kiiloomeetira 250 fagaattee naannoo Qaljii Jabal Alkaadir marfamtee jirti. Naannoo kanatti erga Gaadaafiin kufee gareen hidhataa IS keessa ture. Waggoota muraasaan booda loltuun biyyaalessaa Liibiyaa Jeneraal Khaliifaa Haftaariin amanamoo ta'an achi isaan baasaniiru. Jeneraaltichi qondaaloti gara bahaa jiran balaa qaqqabee miidhaa qaqqabee sakatta'uun daandiin deebi'ee akka hojjetamuu fi elektiriikiin akka deebi'u tattaafachaa jiru jedhan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.